fooqii qabaa fooqiin sun har'a guyyaa irraa kana naggammachiisu quraana kiyya jettee jirti. Quraana kiyya juusa 30 kattamee jira ammallee jabaadhee gara fuulduraan tarkaanfadha jechuun addee Sumayyaan gammachuu qaban ibsatan. Addee Sumayyaan ammallee irra deebiidhaan keessummoota guyyaa irraatiin galatooma ulfaadhaan ergaa jiranii booda geggeessitoota guyyaa irraa kanam sagantaa nu geggeessan Ustaaz Muraadii fi Asludiinis oolmaa guddaan biraa qabdanii galatoomaa jiranii jiru. Geggeessitoota markaza keenoo iftanii jalqabarraa mana keenya hojjetan ulfaadhaa galatoomaa jechuun galatas galchanii jiru. Nutis galata keessan fuunee waliin geennee jirra. Rul fakkaatuun guyyaa irraa kana keessummoonni hedduun kaabaa kibbaa baafidiyaa gara dirree markazaa baaburrayyaan ergaa dhufanii booda ergaalee babbareedoo fi akkaan nama gammachiisu barattoota dhaamaa oolanii jiru. Ergaaleen guyyaa irraa kanam asirraa darbaa jiru irra caalaan barnootatti jabaadhaa akkasumas ammoo cimaa mul'adhaa kan jiruu fi addee Sumayyaan ammoo kun jalqabalee xumuraa miti jechuun dhaamsaa fi ergaalee qaban dhaammataa jiru. Oduun wal fakkaatuun addee Shukriisaa yookaan ammoo amiira markazichaa kan ta'an dargaggeetii teenaan baga gammaddee baga irraante jechuun gammachuu qaban ibsatan. Addee Shukriisaan akka jedhanitti biyya bulchuu irratti yeroo ammaa kana barattuu teenaan Sumayyaa baga gammaddee baga irraante nulleessii gammannee jirra mallee jabaadhuu gara fuuldura tarkaanfadhu jechuun akka maleessiis galateeffatanii jiru. Haluun fakkaatuun keessummoota guyyaa irraa kana mana keenya dhuftan ulfaadhaa galatoomaa akkan jettee dargaggeettiin tun tillee gama keenyaan galata kee fuunee hawaasaan sii geennee jirra. Amiira lammaffaa kan ta'an addee Mahbuubaan guyyaa irraa kana keessummoota keenyaan nooruu anaa dhufuu ergaa jiranii booda hiriyyaa tiyyaa baga gammaddee baga irraante jechuun gammachuu qaban ibsatanii jiru. Hiriyyaa teenaa addee Sumayyaa baga nuu gammaddee nullee gammannee jirra mallee jajjabaadhu siin jechuu barbaada jechuun dargaggeettiin Sumayyaa galateeffatee jirti. Addee Mahbuubaan akka jedhanti Sumayyaa jechuun dargaggeettii qaalii fi qacalee yeroo ammaa kana markazni keenya qabu kanaaf ammoo jajjabaadhu siin jechuu feenaa jedhanii jiru. Markazni baaburrayyaan yeroo ammaa kana Sumayyaa eebbisuutee iddoo tokko gammannee jirra kanaaf ammoo iddoo tokko itti boona jechuun gammachuu qaban ibsatanii jiru. Miirri sadaffaan addee Sumayyaadha yeroo ammaa kana Sumayyaanis gammachuu guddaa keessa jireenya nutillee gama keenyaan baga gammaddee baga irraante siin jechuu barbaanna. Oduun fakkaatuun qopheessituun sagantaa guyyaa kanaa kan ta'an addee Mahbuubaan hiriyyootaa fi keessummoota guyyaa irraa kanaan galatooma ulfaadhaa jechuun galatoomfatanii jiru. Nutis akka dhaabbata keenyaatti galatoomaa ergaa jennee booda keessummoonni guyyaa irraa kanaa markaza baaburrayyaan dhuftan hedduu galatooma ulfaadhaa isinii jechuu barbaanna. Biironni fi akkasumas ammoo koreewwanii fi barattoonni markaza baaburrayyaan hundi keessanuu baga gammaddan baga irraantan baga injifattan ergasiin jennee booda mallee jajjabaatanii gara barnootaa deemtan abdii guddaa isirraa qabna. Dhalli ammaa kun yeroo kamuu waa baratee waa mul'atee fi akkasumas ammoo bu'aa firii arguun yeroo kamuu jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf ammoo dhaloota ammaa kana dhaloota xiyyeeffannoon isaa barnoota diin islaamarratti jabaateedha baga gammaddan isiniin jechuu barbaanna. Dhalli ammaa kun dhala beeti jedhanii yeroo ammaa kana ololoota kijibaa hedduu sooshaal miidiyaa irratti oofaa jiranii kun ammoo bakka bu'u jechuu barbaanna. Dhalli ammaa kun osoo rakkatu osoo beela'u osoo madaamiin itti iyyetu osoo gaadiyaa keessa deemu quraana rabbii qara'aa jiru kanaaf ammoo dhalli ammaa kun jajjabeeffamuu qaban dhaamsa keenya yeroo hundaatiin. Kan akkanatti ustaazaa fi markazaa akkasumas ammoo masgiida rabbii ijaaruu kana dhala bubbeeti jechuun dogongora jechuu barbaanna kanaaf ammoo jajjabeeffamuu qaban magufumaana. Lukeenaa xumuraatiin geggeessitoota guyyaa irraatiin ulfaadha erga jennee booda shortaan markaza baaburrayyaan guyyaa irraa kana dargaggoon tokko Sumayyaa butuudhaaf akkuma gasseenetti qilleensa irratti haleelamee jira. Dargaggoon kun addee Sumayyaan mana biliyeena 700 magaalaa Jimmaa keessa qaba arguma dhaga'een dargaggoon kun isii butuudhaaf akkuma yaalee shortaan harkaa bittanneessuun gabaafame. Markaza baaburrayyaan irranaalee dargaggoon biloo kanas keessaa taa'us gabaasee jira. Kanaafuu nutis dhaabbata keenya irratti haleellaan kun jajjabaachuu qaba jechuu barbaanna. Sumayyaan takka yeroo mana qabdii fi waa qabdii dhagaan bilaalonni hedduun onneetu dhikkifata kun ammoo dogongora guddaadha quraana isii ilaalaa isiniin jechuu barbaanna. Oduun nu hanga ammaa Sumayyaa irratti dhiyeessannee parsantiin guddaan sobaa keessattuu ammoo Sumayyaan fooqii ho'iituun qabdu warri adii gaafatan bilookitti haxaa waan dhageeffataniif galatoomaa horaa bulaa isiniin jechuu barbaanna. Oduu keenya guyyaa irraa goolabnee jirra qopheessituun sagantaa addee Mahbuubaadhaa galatoomaa ulfaadhaa waan dhageeffataniif horaa bulaa deebanaa mul'adhaa waan dhageeffataniif dogongorri yoo jiraate nuuf olchaa jechuu barbaanna. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. دقيقة فتوة كينجا أودو كينجا بلنا استديو أكسم مركز